Mahammad immoo yeroo ibsaan akkas jedhu sani maal abdateeti maal yaadeeti immoo gochuma gaaf duraa dalagisan siistamaaf jecha dhiifama gaafatee siistamaaf jecha ibsaa fakkaatee Nasraddiin nu keessa taa'ee waan yoo ati kana dalee anatu sitti balleessinaan jedhin annamaa miti jechuudha. Mahammadiin amman tana akkasitti eessarraa akka kaate eessa akka geette maalirraa akka geette of yaadadhu yaa ibsa. Ani har'as borus bakka dhugaa dhaabbadha jechuudha. Gaaf duraa dhugaa dalagdeef si biraan dhaabbanne jechuudha xiiqqeedhaa fi malee. Kijibtuu. Kana Abdulaziz Bayiinsa Abdii Maametiif Aree warroonni jedhu of shawaddan hundi keessanuu. Kanaaf har'as borus abdiin achirraa hin jijjiiramu. Ati immoo ani har'as fakkeenyaaf osumaa ibsaa jibbuu ibsaa tuqa jettee xiqquma sammuu kee keessatti yaadde taanaan anaa fi si gochi ati Nasraddiin wajjin mari'atte hunduu nagahee jira jechuudha na dhaqqabee jira jechuudha. Kanatti fide immoo kana dhaqqabsiisu immoo haa galatu. Badii kiyya yoon ilma namatti kaballeessu taate anatu dhiifama gaafata namatti balleessan. Garuu immoo ani dhugaa barbaada malee lolaaf miti. Lolaaf haraaraa lolaa hin qabu jechuudha. Dhugaan sun immoo ni baati. Yeroodhaaf faffaanjofti malee ni baati. Maameen immoo akkasuma shira hamaatu garaa isaa keessa jira jechuudha. Shirri suni maali? Ammantan ifatti ba'ee jira jechuudha. Mana maammee seenee meeshaa guuree akkas ta'e kun anaaf liqimsamaa miti soba jechuudha kun. Kuni soba walumaa galatti jechuudha. Maaliif soba ta'e? Diraamaa wayii dalagan. Diraamaan sun immoo irratti mul'atee jira dhibbatti jechuudha. Maammee fi Nasraddiinitti illee jechuudha. Yooyyaa harka fuunee hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi koo kan Islaamaa kan Kiristaanaa kan Waaqeffataa hundi keessanitti nageenyi kiyya isin bira haa dhaqqabu isiniin jecha. Har'aan tana xiqqoo sila akkuma duraan beekamu Abdulaziz dhugaadha. Mujrima akkaataa mujrimti ta'e immoo sani isaa fi jidduu rabbiitu beekaa. Kanaaf wanti jechuu barbaade gocha dalagamaa jiru jechuudha. Kanaaf gochi dalagamaa jiru gocha hedduu fokkataadha jechuudha. Kanaaf fokkataa hoggaa jedhu waa hedduu jechuu dandeettan jechuudha. Ani akkuma beektan sababa dhimma nama biraatiif gochi kana guutuutu seenaa jechuudha. Yeroo akka jedhu kadhaa namatti fakkaata jechuudha. Waan nama kadhadhu namatti fakkaata jechuudha. No, an nama kadhataa hin jiru. Rabbi malee ilma namaan kadhu. Garuu immoo iddoo dogongora jirtutti haqa jirtu an abadan hin dhoysu irrallee hin deebi'u jechuudha. Wanti dalagame wanti isinilleef ifa bahuu qabu ifa isiniif baasee as bahe jechuudha irraan fudhattanii fudhatuu baatanii. Wanti sun maali? Dalagamaa jiru maali yookaan isin jedhe maammeen dhugaadha qabnee jirra jechuudha. Tamaam Nasraddiin illee akkaataa inni nutti makameen ni beektan hundi keessan. Eenyu akka gantuu ta'e abbaan dhugaa hoo eenyu isintu murteessa jechuudha akirarra. Maali wanti ta'e maammee dhugaadha qabee jira. Dachaasi eenyu Nasraddiin wajjin qabee jira. Naaf Nasraddiin akkaataan itti walii galle dhimma biraa. Garuu immoo Nasraddiin ergama namaatiin deemaa jira jechuudha. Eenyu akka isin erge eenyu isa akka erge anatti illee ergamaan dhufe ibsatti nutu ergaafsan jechuudha. Eenyu ka erge immoo Mahammad jechuudha matama isaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani qabee jira eega waliin qabnee jenne Nasraddiin anaa wajjin mari'achuu qaba. Isa gallakkisuun duratti anaa wajjin mari'achuu qaba. Fakkeenyaaf ani Mahammad maaliif gadhiifameef miti? Ani Mahammad daqiiqaa narraan fudhatu jechuudha to'annoo jala ooltu.
ibsaa daqiiqaa kanarraa fudhatu jechuudha to'annoo jala oolchuuf dachaas illee akkasuma garuu immoo ani eenyutu haqaan deema eenyutu dharaan deema ilmi kan gantuun bakka hunda maliyaala ni jirti gantuun bakka hunda hin jirti jechuudha kana maganii waan jedhamu gurguratu jechuudha kanaaf Nasraddiin nagane ugaa jedhe xiqqoo sadarkaatti kaase jechuudha ergamtuudha malee nagani hin ganne jechuudha ergama namaati baate malee ergama Maamad ergi baate malee eenyutu kanaaf gochi isaan deemaa jiranii gochi isaan tarkaanfataa jiranii gocha suukaneessaadha jechuudha gocha hedduu nama jibbisiisu jechuudha kanaaf achi booda hidharraa eenyu hiikkatee narraa hiiki maali tooftaadha kun jechuudha akka nama Nasraddiin wal dhabee fakkeessee jechuudha Maammeen wanti isaan dalaguu deeman ani iccitiin fakkeenyaaf viidiyoo kaleessa dalagarratti ni gaabbe jechuudha fakkeenyaaf ibsaa qabuuf deemsan irratti baga dhabamee jechuu barbaade garuu immoo gochi isaan dalaguuf deeman gochi mariin isaan mari'atan marii eenyuti tokkoffaa lolli kun hunduu ka irraa ka'e Maammeedha ka Maammee erge immoo Micayyoo Masarat gocha kana guutuu isaa gocha kanallee ka'anallee mujrummatti fakkeenyaaf na deebise gocha ibsaan naan jedhe malee eenyu miti tooftaaf ana ganee jechuudha waliigaltee sanii ganee jechuudha gara ibsaan na bira jira achiin immoo warratti dhaqee dachaasii fi warra dhiifama gaafate jechuudha karratti feekif na qabi jedheen jechuudha Maammeen kun hunduu garaa keenya cisa jechuudha garuu immoo amman tana jechuudha walaa dachaas walaa Nasraddiin walaa ibsaa walaa Maammee wannumti abdirraa waa fiddan tokko hin jiru jechuudha Nasraddiin ati naganteef ani hojii kiyya hin dhiisu jechuudha hojii kiyya hin dhiisu jechuudha tarkaanfii ni fudha eenyu irratti akka fudhu immoo jalqaba ebalu jedhee hin himu jechuudha gochaan agarsiisa malee Maammee Nasraddiin ibsaa dachaas ani amman tana jechuudha akka ebalu jedhee kophaa kiyya dubbadha gocha ati dalayde gocha feegeeti gocha kijibaati viidiyoo ibsaa dhufee walii waraaban irratti Maammee wanti inni dalage arge ibsaan dhibnatu qaba Nasraddiin jedhee jennaan hin qabdu jedheen dhimmi isaa wal keessaa qaban maal Nasraddiinii fi Maammeen irratti walii galan maali kanaan aqliin yaaduun barbaachisaadha gwaa isin jedhu soba sitti fakkaata jechuudha akkamitti fakkeenyaaf ana Nasraddiin fakkeenyaaf erga onnaa haa ta'ume natti makame miti makame sababa jaartiin sallee qabamtee maal taate baafne garuu immoo sababa maalitiin osoo ani hin dubbatiin osoo ani hin mareetiin marii kiyya maree gadhiise maal irratti akka walii galan lammata meeshaa na jalaa fuudhee jedhe meeshaa lubbuu namaa nama baasisiisu lubbuu eenyu baasuu kadhe heda sadaffaa hariiroon Maammeetii fi ibsaa fi dachaas ammaan booda amma nu fuulduratti itti fufamoo itti hin fufu kana yaaduun barbaachisaadha garuu na xiiqessan jechuudha gocha kana guutuu kan fudhadhee ittillee gaabbii hin qabu jechuudha hanga namoonni gattaa'ee jidduu keenyatti haqa dhugaa haqaa san fakkeenyaaf yoo laalte yoo laalin itti fufa jechuudha takka shakkii tokko hin godhina amman tana ani Maammee Nasraddiin hin beeku jechuudha irraa jechuudha diina kiyya Nasraddiin illee diina kiyya ibsalleen diina kiyya baqbaaqaan
hundi isiitu walaa dachaas walaa ibsaa. Kijiba yoo ati gajjettee anatu sitti balleessinaan jedhin an namaa miti jechuudha. Mahaammadiin amman tana ati akkasitti eessarraa akka kaate eessa akka geette maalirra akka geette of yaadadhu yaa ibsa. An har'aan tana mukaa kana jedhu sodaa Nasraddiin Maammeetti galeef miti. Maammee Nasraddiin miti. Hundi isiituu osoo tokko taate anan eenyumtuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf siyaasa na cabsuuf yaade hundi keessaniitu jechuudha. Kanaaf dhaamsa isiniidhaan amantan asumatti jechuudha. Maammee Nasraddiin dachaas ibsaa. Isin dhugaadhaan eenyu olii miti garuu immoo isinii olii jechuudhaan. Nama fuulduraatti yeroo waan isin duratti itti achi deemtan namoota hin beekne isin hunda keessan arga jechuudha. Kun immoo kan bitamee dhugaan gantuu jettanii gantuu mitanii jechuudha. Maammeedha gantuun kan nama wajjin nyaatee nama wajjin dhugee as garagalee nama nyaatu. Gocha gara hundaa isarraa ka'e. Namoonni telefoonaan asmaanuu maammeen dhabamee jira. Maammeen waan ta'e soba jechuudha. Maammeen tokko kan dhabamee jiru jechuudha. Waliin nyaata waliin dhugan Nasraddiin wajjin jechuudha. Duraayyuu maammetu Nasraddiin erga jechuudha gara kiyya. Ani immoo iccitii guutuu ittiin kennine jechuudha haa ta'u malee. Kanaaf wanti jechuu barbaade hundi keessanuu jechuudha. Barbaachisaa ta'u akka barbaannetti akka barbaadan isin godha akka barbaadan na godhame. Isin harfaruu bakka tokko ta'aati. Humaan fiduu hin dandeettan jechuudha. Kanaaf maammeen garuu gochi ati lubbuu namaa baasuuf deemtu sun siif hin mijjatu jechuudha. Kana hubadha. Qophii guutu eenyu akka of jalatti deebisu Nasraddiin immoo maammee moo ibsaa moo dachaas moo san keessaa arfaansa kana keessa eegaa jechuudha. Ani sodaa namaa tokko hin qabu jechuudha. Yoo sodaa Rabbii akka isin dalaydanitti isiniif dalaga jechuudha. Wanti harka sirra qabeef ani teetifuu albaata jirtaa. Waan iccitii barbaadu guutuu si keessaa guuradha jechuudha yaa maammee. Qabeessa dhihoo tana si qabe iccitii jiru guutuu sirraa fuudhadha jechuudha. Harkan keessaa toora harkan sa'a torbatti sirraa guutuu isaa quufa jechuudha. Maal akka yaadde akkamitti akka ergamtu akkamitti akka deemtu ibsaa wajjin ibsaa jaalatteetti araaramte moo maaliif akka araaramte guutuu isaa keessa koo jira jechuudha. Natti himtee si himsiisee jira jechuudha. Kanaaf wanti tokko wanti ati nama tokko hin jiru garuu immoo nama tokko ni miidha jettee xiqqooma shakkii mataa keessa sammuu kee keessatti of fiddee anatu waan si godhu beeka. Kanaaf asumaanuu nagaa tura galatoomaa hanga waan tokko walitti deebinutti takka nagaatu bu'a takka lola akkasitti naqoma qabaadha nagaa jiraadha. Kana arrabsus kana eebbisus kana nagorsus hundi keessanuu naaf galatooma ija tokkoon isin ilaala.